Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma kalee isiniin jedhe kaameraa dhokatee xixiqqoo taa'uu akkamitti ofirraa beekuu dandeenya jettanii jirtanii jechuudha. Akkaataa itti ofirraa eeganiin aappii itti ofirraa eegantu jira. Aappiin suni yoo kawanni ta'u taate ila kun amma akkasiin asii argitan kana agartanii aappiin sun maqaan isaa head kaameraa detekteredha. Kun asitti la kun dubbisa kan dubbifachuu dandeettanii ani kana sirriitti adda baafadhee isinii hime jechuudha. Aappiin kuni kaameraan kan jiru kan itti adda baafachuu dandeettan jechuudha. Sirriitti ilaalaa barreeffama kana sirriitti hubadhaa jechuudha. Amma mee sarchi goona jechuudha. Kuno obboleeyyan kiyya aappichi isa kana jechuudha. Aappichi isa kana aappichi dhiifama isa kana jechuudha. Aappichi kana jechuudha. Sirriitti ilaalaa aappichi isa kana jechuudha. Nama miliyoona tokkotu buusee jira. Kun dubbisa kana sirriitti dubbifadhaa. Boodatti akkasiin hin dhibne obboleeyyan kiyya sirriitti adda baafadhaa isiniin jedha. Sirriitti ilaala. Amma gadi buufna jechuudha. Accept gadi buusaa jirra. Maa bu'u waan baay'ee turullee miti dafee gadi bu'a. Dafee gadi bu'a jechuudha. Kaameraa dargaggeeyyiin garii hiitee shamarran qullaa isii ilaaluuf jecha dhoksitee wanni jetti ooppiin goona. Isa qulqulleessaa jira jechuudha. Asumatti deebina. Asitti deebine takkatti ooppiin goona jechuudha. Obboleeyyan kiyya kun sirriitti ilaalaa. Uummanni Abashaanillee aappii kana barsiisanii jiranii. Kuno maaneejimentii kan agartee bakka tana fixanii kunoon bakkuma irra isinii kaa'u kan agartanii bakkuma diimaa irra isinii maru kan as fixanii jechuudha. Isinii Abashaan sirriitti barsiiftee jirti. Abashaan amma dura waliif himtee jirti. Warri afaan Abashaan beeknu warri afaan Oromoo beeku waan kana sirrii hubatuu qaba jedhee isinii fide. Ijoolleen teennata Oromoo sirriitti ilaalaa. Waan kana sirriitti ilaalaa. Achi gattuudha. Agree goona jechuudha. Kuno wakata agree goona. Kuno akkanatti lakkaa'aa jechuudha. Akkanatti lakkaa'aa jira jechuudha. Haa lakkaa'u. Obboleeyyan kiyya akkanatti lakkaa'a. Aappiin kun akkanuma kuno haganuma waan sin dhibu takka hin jiru. Kuno bakka tanatti mallattoo sagalee qabu. Nama mana kiyya kaameraan hin jiru mana kee jiraadha. Bakka tana sagalee agartanii mallattoo sagalee voice bakka kaameraan jiru geennaan diimateetuma iyya siin jedha sagaleen kun. Ima iyya siin jedhe. Yoo bakka ati jirtu mana kan keessa daangaa lamaan waliin geetta si achi deemte cinaa lamaan deddeemta laal. Bifuma bulee kana ta'a akkanuma lakkaa'a 39 ka jedhu taate kun akkuma sirraa agartan kana jechuudha. Ilaa bakka tana amma 39 bira irratti darbu jechuudha. Obboleeyyan kiyya kunoo 39 yoo bulee kana ta'e akkanuma ta'u taate waan takka kaameraan hin jiru manni kee bilisa jechuudha. Shamarran teennaa buufattanii ilaaluu hin dandeettan. Yoo ta'e koomentii jala baafattanii naa kennitan. Koomentii keessan dubbisee jira. Namni baay'een hin beekna jettanii gariin hin beeknu abdiinaaf hojjedhu jettanii na gaafattanii isiniif hojjedhee jira jechaadha. Yoo immoo kaameraan jiraate kadhoo isaa kan iyyaan agarre intimeetii keessa yookaan ammaa keessa bakka keessa bakka garaagaraa jiraate kaameraan diimateetumaan lakkoofsi isaa ol dabalaa sagaleen kun inni iyya jechuudha. Bifni buleen amma isin agartan kun ni jijjiirama jechuudha. Kun bifni buleen isin asirratti agartan kun guutuun isaa ni jijjiirama jechuudha. Annaa akkasitti itti fayyadamaa. Obboleeyyan kiyya kabajamoo jaalatamoo itti fayyadamaa isiniin jedha. Awwaadaa kiyya guutee isin garsiisee jira. Isinis itti fayyadamtan abdii qabaa waan nama dhibuu miti jechuudha.
irra isinii maraa sarara diimaa irra isinii maraa isinii mul'ise isin dhufu jedhee abdii qaba. Galatooma waan biraa immoo wantoota jiru ka isin garsiisu ta'a jechuu akka itti aanutti horaa bula.